Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiif intarneetiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan arrii kamisa bitootessa 9 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 30 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu antuu jubee horaatii lammiiwwan Oromoo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran har'a as Waashingtan DC keessatti hiriira mormii geggeessan. Paartiileen taayitaa mootummaa harkaa qaban jechuun paartiin mootummaa Ihaadeg jechuudha. Paartiilee mormitootaa waliin marii geggeessaa turan arras marsaa 5ffaa geggeessanii jiru. Kanarratti gabaasaa qabna. Lammiiwwan Oromoo as Waashingtan DC keessa jiraatan as Waashingtan DC keessatti hiriira mormii geggeessanii jiru. Kana oduudha booda dhiyeessina. Waa'illi keenya sooraan achitti argamaa gabaasaa qaba. Namoota alaa gara Yuunaayitid Isteetsitti mallan ilaalchise ajaja hooggana olaanaa pireezidaant Tiraamp baasanis ilaalchisuudhaan kaleessa ogeessa seeraa tokko waliin haasofnee turre kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya amma balleessa oduutiif gara tujubeetti deebina. Lammiiwwan Oromoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan har'a Waashingtan DC keessatti hiriira geggeessaniiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa qabna. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiikamaniif abukaatooleen isaanii gaaffiin dhiyeessan akka haalawwan seerarra taa'anii jiranitti fudhatama akka dhabu ol iyyate. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Lidataa Dhaddachi 19ffaan iyyannaa barreeffamaa dhiyeesseen torban darbe Dr. Mararaa Guddinaa wabiidhaan gadhiisamanii dhimma isaanii ala ta'anii akka hordofan kan abukaatooleen isaanii gaafate morme. Xalayaa kanaanis Itoophiyaa keessa namoonni wabiin gadhiifamuuf mirga akka qaban heerri kan eeyyamu ta'us haalawwan seeraa hanga tokkoon garuu manni murtii wabii kana diduu danda'a jedhan. Mirga wabii hin eegamu jechuun kan falmes qabeenyaan mootummaaf kan mootummaa hin ta'in qarshiin biliyoona 1 ol manca'u namootarra miidhaan qaamaa guddaaf salphaa ta'e jiraachuu lubbuun namaa darbuu bayin jeeqama sanaa ta'uusaa heera diiguuf yaalii godhamee ittiin jedhee jira. Manni murtichaa iyyannaa abbaa alangaa dubbisaan dhageessisee iyyata gamlamaanii dhaggeeffatee boor jechuun bitootessa 1 bara 2009 beellama kennee Dr. Mararaanis bakkuma hidhamanii jiran maa'ikalaawii akka turan ajajee jira. Ihaadegiif paartileen mormituu biyya keessa jiran 21 qabxiilee mariin isaanii dura irratti mari'achuun har'as itti fufee jira. Dhimma bakka bu'iinsa paartilee marii sana irratti hirmaataniif namoota mariisisan filachuu irratti hirmaattonni har'a mari'atan furmaata dhumaa kennuuf torban sanbata dhuftuutti beellama qabataniiru. Iskindir Fireew gabaasee jaallannee dhiyeessa. Marii guddicha karoorfametuun jalqabiin dura dhimmootii irratti dubbatanii waliigaluu qaban irratti dubbataa oolan. Mata dureen har'aaf irratti dubbatan falmiif marii gaggeeffamu akkamitti hoogganaa filachuu qabnaa ka jedhu. Yaadi dhiyaate paartiin siyaasaa hirmaatan hundumtu dabareedhaan walga'icha hooggananii kunis ixaadhaan habaafamuu ka jedhu. Gamni kaan immoo lakki mariin kun qaama hundarraa walaba ta'ee fi kan paartiilee marti irratti waliigalanii filataniin gaggeeffamuu qabaa ka jedhu ture. Kanneen keessaa dura taa'an መድረክ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ejjennaa isaanii yeroo ibsan ፖለቲካ ፓርቲዎቹ በራሳችን ተነጋግረን መፍትሄ መፈለግ የምንችል ቢሆን ኖሮ paartiileen siyaasaa walii wajjin dubbachuudhaan furmaata barbaaduu yoo ni danda'u ta'e kun waan gaariidha. Amma garuu karaan kun cabee jira. Hubannaan nuti qabnus kanuma. Kophaa keenya waliigaluu hin dandeenye namni kanaaf filatamu immoo hundatti dhiyaachuu nama danda'u wal taasisuu kan danda'u gama hundumaa walitti dhiyeessisuu kan danda'u qabu
ta'uu qabaa jedhu Piroofeesar Bayyaneen. Mariin kun paartiilee siyaasaa dabareen akka gaggeeffaman kanneen fedhan keessaa immoo paartii biyya bulchaa jiru Ihaadig tokko. Barreessaa mana maree Ihaadig ka ta'an obbo Shifarraa Shugguxee akkas jedhu. ጥሩ የሚሆነው ራሳችን ተደራድረን ራሳችንን አመራር መርጠን ብንሄድና waan gaarii ka ta'u ofii keenya dubbannee hoogganaa ofii keenyaa filannee utuu itti fufneedha. Ofii keenya dabaree hoogganaa marii sana utuu itti fufne gaariidha dabareedhaan. Obbo Shifarraa Shugguxee akka jedhanitti as keessaa namni hundarraa walaba ta'e jedhamu hin jiru. Hundumtu paartii ofii bakka bu'ee waan argameef jechuudhaan falman. Paartii biyya bulchaa jirurraas mormitoonni ofeetan hoogganaa kanneen jedhanis dhaga'amaniiru. Marii kana torban sanbata dhufuu itti fufuuf beellami qabamuusaa Iskindir Fireew Finfinneerraa gabaaseera. Loltoonni waraana bilisummaa uummata Sudaan naannoo Oming jedhamu weeraruudhaan balaa geessisan jechuun jiraattonni ibsanii jiru. Kun kan raawwate guyyoota hanga tokko dura namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin loltoota 8 erga ajjeesanii booda 5 kan madeessan ta'ullee dubbatan. Bulchaan kutaa Imaatoon garuu loltoonni ganda sanarratti haleellaa raawwachuu haalaniiru. Jiraattonni immoo haleellaan sun kan raawwate kibxata darbe ta'uu dubbatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Raaqaa ISIS harkaa baasuuf lola geggeessamu gargaaruuf jecha humnoonni Yuunaayitid Isteets Siiriyaa gama kaabaatti bobba'anii jiran. Kan oduu kana jalqaba gabaase Waashingtan Poost akka jedhutti humnootiin kun gamasitti bobba'uun Yuunaayitid Isteets Siiriyaa keessatti qoodi qabdu ol ka'aa adeemuusaa mul'isa. Oduu kana laalchisee sirnaan wanti labsame hin jiru garuu aangawoonni waraanaa bobbaafamuu humnooti kana dhaabolii oduu kabiroof mirkaneessaniiru. Humnoonni kun magaalaa Manbij kan Raaqaarraa fageenya kiiloomeetira 138 irra jirtutti bobbaafaman. Bakki kun kan ISIS magaalaa guddittii ofii jechuun moggaafate. Loltoota 4,000 ta'antu Raaqaa keessatti argama jedhamee tilmaamama. Kutaan Hawaayii kutaa Yuunaayitid Isteets jalqabaa ajaja uggura imalaa fooyyeffame kan Doonaald Tiraamp biyyootirra hedduu musliima ta'an 6 Yuunaayitid Isteetsiin akka hin seenne ugguru ilaalchisee himannaa seeraa dhiyeesse keessaa isa jalqabaati. Abukaatooliin kutaa kanaa himannaa kana mana murtiitti kan dhiyeessan kaleessa galgala mana murtii federaalaa Honoluluu keessatti yoo ta'u ajajinni haaraan hawaasa musliimaa turizimiif barattoota biyyootii alaa kutaa sana keessa jiran miidhaa jedha. Pireezidaanti Tiraamp wixata darbe ajaja sadarkaa olaanaa kan lammiiwwan biyyoota 6 Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Sudaan, Siiriyaa fi Yemen baatilee 3 gara Yuunaayitid Isteets akka hin imalle ugguru mallatteessan oduun ammaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya lammiiwwan Oromoo kutaalee Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan dhiittaa mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessatti geggeessamaa jira jedhan keessumaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira ka jedhan balaaleffachuudhaan arras Waashingtan DC keessatti hiriira ba'anii jiran. Kana malees waa'ee mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa irratti mana maree Yuunaayitid Isteets irratti koreen birkii dantaalaa marii geggeessuuf jira. Har'a kanneen hiriira kanatti hirmaatan keessaa agi tokko kana dhaggeeffachuuf akka dhufanillee dubbataa jiru. Kana laalchisuudhaan soraan gabaasuuf jecha hiriira kana bakka sanatti argamee jira. Daandii telefoonarra jira amma. Mee soraan haala hiriirri kun itti jiru nuuf ibsa. Sora mee akkamitti jira? Akkamitti deemaa jira? Akka mooltanii isaanii nu caqasuu jirtanillee fulaanii nama akkuma jette hiriirii hardhaa kun akka lamatti gargar ba'e namni hagi tokko State Department yookaan ammoo Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaatti goree hagi tokko ammoo Capitol Hill yookaan ammoo waajjira Kongireesii Ameerikaatti goree warri State Department yookaan ammoo Kongireesii waajjira Ministirii Haajaa Alaa Ameerikaa dhufe ganama achii jalqabee karaa Constitution Avenue jedhan irri qaxxaamuraa dhufe White House goreetiin Kongireesii dabre kan ammoo sa'aatii 2 ammaan tana jalqabee gara sa'aatii 1 keessatti bakka buutootii Oromoo naannoo garagaraa godina garagaraa keessa dhufan nama akka Congressman Chris jechuun nama gargaraatiin nama bakka bu'aa naannoo isaaniitti godhanii rakkoo Oromoo itti himatanii jarii kaan ammoo akkas ta'aa dhufe jechuun karaa rakkina Oromoo irratti ga'uu dhageessisaa dhufe nama. Sora kaayyoon hiriira kanaa maal jedhu?
Kaayoon hiriira isaanii hiriira bahuu jiran akkuma jalqaba irrallee dhageessifne wanti guddoon rakkoo Oromoo irra gahuu jirtu jedhan haga guddaan jecha taanaan saamichi lafa taanaan rakkina liyyuu poolisii naannoo Oromiyaa irratti gahuu jirtu jedhan taanaan waan gargaraa himachuu jirani nama hedduu fixanii jechuun himachuu jirani kanaafuyyuu namni Kanaadaa dhufelleen ka argee jira godina Ameerikaa Teksasii ka dhufe jira Minisootaa ka dhufe jira hedduu rakkinni isaan himatan hedduu warreen keessa dudubbiselleen hin jira kanaafuyyuu walumaa galatti yoo ilaalle waan hedduu dubbachaa dhufanii gamtaan immoo borii jalqabee konferensii yookaan ammoo walgahii guddaatti Washington DC keessatti taa'u deemuu jira. Mee warra itti dubbiste keessaa dhageenyu soora. Waan hedduu irra dubbatanii nama. Soora mee warra itti dubbiste keessaa dhageenyu qabda of harkaa. Een qaba kun kan caqasame. Ani maqaan koo Tafarraa Galatuun jedhama kan dhufe Michigaan irraa. Gabii dhufoo jedhama isteet Ayiwaa irraa bakka bu'ee dhufe. Ani abbaa Anaajinaa jedhama Kanadaa magaalaa Edmonton irraa dhufe. Maaf as dhuftanii rakkoo hedduu himachuuf dhufnee jettanii rakkoo akkamiitiif himachuuf dhuftanii maaf dhuftanii? Rakkoo hedduu himachuuf ka dhufne rakkoo biyya keessa jiru yeroo ammaa kanatti state of emergency jedhee mootummaan Itoophiyaa baasuudhaan uummata Oromoo hiraarsaa ajjeesaa hidhaatti guuraa waan jiruuf kana mootummaan Ameerikaa akka hubatuu fi gargaarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhu akka dhaabu. Gargaarsi kun uummata keenya fixuu uummanni Oromoo biyya kana ka jiru taaksii baasee horii isaa kennee horiin isaa ammoo uummata Oromoo deebisee ajjeesaa waan jiruuf kanarraan akka of qusatan mootummaan Ameerikaa kana beekee tarkaanfii akka fudhatu hubachiisuuf. Koongireesii Ameerikaa kan keessa nama hedduutu achi dudduuba kenna kana taa'ee waan hedduu dubbachuu jira rakkinni gargaraa himachuu jiranii godina kan kee fuula buuteetiin dhufte rakkoo akkam nu dubbadhii isin jedhan. Rakkoon isaan nu dubbadhu naan jedhan agartee dararaa fi salphina ilmaan Oromoo keessa jiranii ka ilma ajjeesanii haadharra kaanii ka haadha ammoo hidhanii yaada addaa irratti dalaganii ka abbaa warraa hidhanii dubartii isaanii irratti gudeedanii mootummaa Ameerikaa kana irratti nu iyyaa nu dhageessisaa waan hiringii kana irratti illee jedhanii akka dhageettanii nu galtanii yaadaa fi gammachuu fi gadda isinirraa galtaniin isinirraa qoodamnee ilmaan Oromoo waajiruunis akka bira dhaabannu yaada hundaa waan deemaaruu fi waan deemutti jiru nu galaanii nuun jedhanii sababa sanirraa kaanee dhufu. Mootummaa ammaa kanirraa agama abdattan waan agama irraa eegattan. Abdii guddoo irraa qabna dhugaa rabbiitti yoo taate wanni biyya teenya keessa deemaa jira waan takkaa hin argamin waan takkaa hin dhagamin waan takkaa qalbii teenya keessa illee hiyyaa'intu biyya teenya keessatti deemaa jira. Saboota waliin dhawaniitiin ufillee gargaaranii mootummaan Itoophiyaa waan isiin jirtu namni takka illee kan dhagee waan qabne hin jiru. Tana himachuuf dhufnee dhugaa rabbiitti heerengee irraa gammachuu teenya guddoodha. Nuwanni magaalaa tana dhufneef waa lama takka heerengeedha. Lammaffaa ammoo yaa'ee uummanni Oromoo biyyoota mara keessaa walgaheetiin borirraa jalqabamtu sanna lamaaniif dhufnee as jirra yoo rabbiin taate waan dhufneef argachuu jiraannaa isiniin jedha. Maqaan kiyya Fiixaa Mootii Isteet Teksas irraa dhufee arma keessa wanni ta'u jiru hiiringii ammoo ka ammaan dura dhagamee hin beekne himannaa mootummaa Itoophiyaa irra banameetu jira. Ka kanas nu qopheesse bakka bu'aa isteetaa Niw Jersiidhaa nama Chris Smith jedhamuuti. Ammallee gargaarsa HR 228 jedhamu HR jechuun House Resolution bara darbe keessa lakkoofsi isaa 681 ture isuma san bifa jijjiiratee bara kan ammoo bara mootummaa Trump kanatti jalqaba waggaa irratti nu dhufee jira saniifuu sanirratti miidhaa mootummaan Itoophiyaadhaa uummata biyya san keessa jiru irraan ga'uu irratti ragaa bahutu deemsifamaa jechuudha kanaaf as jirra. Nama hedduutu achi keessa jira jechuun. Akkas nama hedduuf nu hayyamanii dhageettiidha himannaadha so kanatu deemsifamuudhaaf jiraate yoo xiqqaate gara nama 150 akkas nu hayyamanii jiran ol seenuu qofaafuu yoo sunillee irra overflow yookiin immoo yoo lakkoofsiisan irra tarree mana lammaffaa nu kennanii jiranii san garuu iskiriin irratti malee fuulaa fuulatti namni hin jiraatu kanaaf deemu jirra achitti yaa'u jirra. Wanti qabatteeti jirtu USAID Stop Supporting Corruption in Ethiopia jedhamee gabaabsinatti USAID rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu kan ammoo horii malaaf malteen baduu jiru dhaabatuu jedha maan jechuun mee gabaabsinatti. Kana jechuun dhaadannoon kun wanni inni ibsu biyya san keessatti gargaarsi biyya alaarraa gargaarsi namoomaa biyyoota hedduurraa godhamu horii guddatti lakkaa'ama biyyoota gargaarsa biyya alaa argatan keessaa guddoon isiidha. Saniifuu waan san irratti gargaarsisan rasaasa uummataan fixu bituu osoo hin taane beelaa uummata miliyoona 16-18 ta'u ka beelaan fixu jiru hongee elniinos jedhamuun nama san gargaaruun hafee qawweedhaan bitanii mana hidhaa babal'isuu malee mana barnootaa babal'isuutti hin jiranii saniifuu falmii saniifiin ani akkana jedhee barreessee qabadhee dhufe.
Ayyee soora amma gara xumuraatti dhiyaataa jira moo akkamii aangawoota keessaa kan bahee isaa warra hiriirtota kana dubbise jira xalayaa kennatan yoo ta'e gara xumuraatti dhiyaataa jira yoo ta'e maal fakkaata mee naa ibsi. Amma keessi seenani waajjirri keessi seenani Kongireesii Ameerikaa keessa jiran namni hagi tokko walitti dhufuu jira akkuma reefullee jedhe ammaan tana jalqabeetiin gara sa'aatii tokkoof daqiiqaa 20 keessatti hiiringiin sun jalqaba HR jedhe House Resolution jedhu sunini kanafuyyuu namni amma hagi tokko walitti dhufuu jira warri hiriir bahe balbal dur jira hagi tokko seene namni hagi kaan wal eeguu jira. Konferensiin bor OLC konferensi jedhanii ka bor jalqabu jira kanaafuyyuu nama hedduutti ammallee walitti dhufuu jira keessumattuu yoo sa'aatiin amma sa'a tokko daqiiqaa 20tiin duubatti nama hedduu walitti dhufaa kongireessillee yoo jalqabuu danda'a dubbachuu jalqaba miseensota maal marii taatu kan jennu nam cufaa miti hagi tokkottu naannoo bakka bu'aa isaaniitiin wal dubbisa sana fakkaatti yoo gabaabsineetiin jennee namoo. Ayyee soora maal amma gara sanattis deemtee akka waa'ee dhugaa bahinsaa sana hordoftee bor gabaastuu bor dhiyeessitu abdii qabna gama kiyyaan kan ammaa si waliin ka jiru nagaatti jechuudhaan xumuraa hedduu si galatoomsanna gara dhaggeeffatoota keenyaatti immoo nan deebi'u dhaggeeffatoota keenya kanaaf hiriira kanas ilaalchisee waa'ee dhuga bahinsaa fi ibsa waa'ee mirga dhala namaa Itoophiyaa irratti geggeessamu kana ilaalchisee deebii mootummaan Itoophiyaa kennu gaafannee akka argannetti kan dhiyeessinu ta'u sin beeksisna gama kiyyaan kan ammaa kanumaan xumurra. Ayyee gama kiyyaallee nagaan bulla soraala keeti. Please stop supporting Ethiopian government. US stop using our dollars to support. Dhaggeeffatoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira as Waashingten DC'tti immoo sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp amajjii 27 ajaja hooggan olaanaa baasuudhaan akka lammiiwwan biyyoota Islaamaa 7 gara Yuunaayitid Isteetsi hin seenne ugguruun isaanii ni yaadatama. Achi booda garuu manni murtii biyyattii murtii sana mulqe. Torban ja'a booda immoo ammas pireezidaantichi ajaja kabiraa mallatteessanii baasan. Ajaja pireezidaantichaa kan ammaa fi dhiibbaanni fiduu danda'u ilaalchisuudhaan jaallanneen kutaa Minisootaa magaalaa Seenpool keessatti abukaatoo seeraa kataan obbo Israa'el Gobanaa haasofsiistee kaleessa kutaa duraa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa lammataaf ka xumuraa dhiyeessina gaaffii jaallanneetiin jalqabna. Manni murtiin murteesse sun ega ta'ee booda torban ja'a turameetu immoo fooyya'edhanii kan baasan. Ammas manni murtii abbootiin seeraa kana fudhatanii moo waan callisan fakkaata sabaahimaa naannoo irraa gaafa laaltan? Egaa abbootiin seeraa lafaa ka'anii miti kan isaan dhimma namaa ilaalani biyya kana yeroo darbe amma mootummaa isteetii naannoo Waashingtaniif Minisootaatu ajajni pireezidaant Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa sababii ta'ee fi akka hojiirra hin oollee jedhanii mana murtii siyaatilitti himatanii. Manni murtii siyaatilisii amma dhimmi kun sirriitti ilaalamutti ajajni kun akka hojiirra hin oollee jedhee murteesse manni murtii oliyyannoo dhaga'eesi kana mirkaneesse ajajni kun hojiirra hin ooluu kan jedhu ajaje jechaadha. Pireezidaant Tiraamp maal godhee achi as deebi'eetu egaa inni mana murtiitiin dhowwame sun akka jirutti haa ta'u ani isa nan diiga bitootessa 16 booddee. Inni kun immoo isa haaraadhaa jedheetu bitootessa 6 baasee jechaadha. Kanaafuu ammas taanaanii gaafa wanti kun hojiirra oolu qaamni ani mirga qaba jedhu mootummaa naannoos haa ta'uu yookiin nam dhuunfaas ta'uu danda'a. Mana murtii dhaqee ajajni Doonaald Tiraamp baase kuni heera biyya kanaatiin faallaa deemaa jedhee Yuunaayitid Isteetsi District Courtii lafa jirutti yoo himate ammallee dhimmi kun mana murtii dhaquu danda'a jechaadha. Namoonni waa'ee mirga namaatiif buggutanii waan kana akkamittiin gara mana murtiitti geessuu danda'anii irratti qorachuutti jiru. Egaa mee ina laalla yeroo inni hojiirra ooluutti qabu. Amma bahee haaraa mallatteeffame kana ija seeraan yeroo laaltan ammayyuu heeraaf seera mootummaa Ameerikaa wajjin wanti wal faallessu jira jettanii yaaddu akka ogeessa tokkootti? Akka ilaalcha kootiitti ajajni inni ammaa kun baay'ee fooyya'ee kan ba'edha. Baay'ee fooyya'ee kan ba'edha. Kanan jedhu tokkoffaa heeraaf seera biyya kanaatii wajjin amma tokko akka inni deemutti yeroo irratti fudhatanii
namoota warra politishaanii warra seera tumtuudha wajjin mari'atanii warra immigireeshinii keessaa hojjetanii wajjin mari'atanii waan baasan fakkaata. Isa kanarraa adda kan godhu amma ajaja isa yeroo darbe baasan irratti atuma yeroodhumallee namaaf hin kennin due process jedhama kuni har'aa kaasee nama akkasii biyya kana galuu hin danda'u kan jedhu ajaja atattamaa baasan. Ajaji atattamaa suni jeeqama guddaa kaasee namoonni eerpoortiitti hiriira bahutti ka'anii namoonni eerpoortii warri biyya kana immoo seenutti jiranii hidhamuutti ka'anii abukaatoowwan biyya adda addaarra jiranii dhaqanii eerpoortiitti namoota hidhame kana gargaarutti ka'anii jeeqama guddaatu ka'ee ijoo inni tokko inni isaanii irratti xiyyeeffatanii waan kana akka nuyi murteessinuu fi yeroodhumallee nuuf hin kennine due processii hin qabnu nuyi kan jedhudha. Amma garuu ajaja haaraa kana irratti guyyaa 10 yerootu kenname jechuudha. Tokkoffaa warra ajaja kana hojiirra oolchanii fi yerootu kenname. Lammata warra ajaja kanaan tuqameen yerootu kenname yoo iyyachuun isaanirra jiraate yoo mana murtii dhaquun isaanirra jiraate yoo mirga footuna jalaa tuqaman warra mirga qabanii jechaadha. Amma falmiin tokko kan jiru maanni namootni biyya alaa jiranii mirga biyya kanaa hin qabanii mubbutuu hin danda'ani kan jedhudha. Inni waan gara biraa isa qalii gara biraa irratti deebinee bal'inaan haasa'uu dandeenya. Garuu namootni maatiidhaan biyya kana jiranii maatii isaanii keessaa namni tokko biyya kana dhufuutti jiru dhimma kana irratti mirga qabaa jechaadha. As keessa taa'ee mana murtiitti iyyachuu fi hin danda'a jechaadha. So isa kana ilaalchisee due processii kana ilaalchisee akka muggutiin hin kaaneef amma tokko irratti hojjetaniiru. Garuu ijoon inni lammataaf inni guddaanii amantiidhaanii waa'ee baqattootaa kanaa waa'ee namoota biyya kana seenuu kana addaan baasuuni sirrii mitii kan jedhu ammayyuu jira. Establishment and Equal Protection Clause Constitutionii keessaa isa ammayyuu hin faallessa ajajni inni haaraan kuni. Maaliif yoo jedhame biyyootii ja'aan amma tuqaman kuni beekamoodha biyyoota musliimaati. President Trump immoo yeroo kaampeenii irra turanii waa'ee musliimaa kana akkamittiin akka isaan haasa'aa turan beekamaadha. Manni murtiillee kana irratti waliigalee manni murtii oliyyannaa dhaga'e kana irratti waliigalee haalli President Trump filannoo isaanii irratti haasa'aa turanii baqattoota yookiin namoota warra biyya kana seenan amantiidhaan addaan qooduudhaaf waan karooreffatan fakkaataa kan jedhu sababii tureefi ammallee ijoo amantii kana irratti manneetii murtii dhaqamuun hin oolu jedha akka ilaalcha kootti. Fakkeenyaaf namoonni biyya kana akka hin galle yeroo dhorkamu kanatti namoonni tokko immoo haala siyaasa biyya isaanii keessa jiruun kan ka'e lubbuu oolfachuuf jecha as gara Yuunaayitid Isteets kan dhufanii da'annaa siyaasaa gaafatan ni jiru. Dhiibbaan kun isa kanarratti hanga tokko qoodan qabaata jettanii yaaddu biyya kana keessatti da'annaa siyaasaa gaafachuun salphaa ta'a? Inni yeroodhaa yerootti jabaachaa dhufeera. Ajaja isa kanarratti kallattiidhaan namoota da'annaa siyaasaa biyya kanatti gaafatan wanti ilaalu yoo jiraachuu baatellee tokkoffaa wanti isaan amma murteessan ajaja kanarratti duraanii biometric waan jedhamu namni biyya kana seenu yeroo hundumaa ashaaraa kennuutu isarra jiraata kan jedhu tokko murteessanii inni hojiirra ooleera. Namni daawwannaadhaaf yookiin daldala adda addaatiif biyya kana dhufu yeroo hundumaa ashaaraa kenna. Kana booddee biyya kana keessatti hafee da'annaa siyaasaa gaafata. Ashaaraa ammallee kennan eenyummaan nama kanaa akka inni qoratamu akka inni faana bu'amu kan jedhu ajajatu bahee jira. Inni kun entry and exit biometrics kan jedhu ajaja isaanii keessa kaa'anii jiru jechuudha. Garuu da'annaa siyaasaa ilaalchisee ammallee taanaan kallattiidhaan ajajni kun waa'ee isaa wanti inni haasa'e hin jiru. Garuu yeroodhaa yerootti namni da'annaa siyaasaa gaafatu kun eenyu maqaa gara biraadhaan beekamaa ture moo biyya warra shoror keessaa jedhamanii beekaman keessa deemee ture moo maqaa isaa jijjiirratee dhufe moo kan jedhu Real ID Act kan jedhuun seera kanaan dura koongiresiin baaseerraan kan ka'e hedduu cimaa ta'aa dhufeera jechuudha. Eenyummaa nama kanaa utuu sirriitti hin qoratini da'annaa siyaasaa ayyamuu fi hin dandeenyu kan jedhu itti jabaachaa dhufeera jechuudha. Kanarrattis afurrii ajaja Donald Trump kanarrattis kana agarsiisaa jecha. Kan biraa akka dhorkametti kan kaasaa jiran namoota oguma qabaniin biyyoota adda addaarraa fiduu kan jedhu barbaachisu jechaa jiru miti?
Inni kunis amma baay'ee falmii guddaa kan kaasutti jirudha. Dur viizaa adda addaatu jira namoota ogeessa ciccimaa waan akka kompiitaraa warra dooktaroota kanaa namoota beekumsaa fi dandeettii gaarii qabanii fi viizaatu kennamaafi ture yeroodhaaf as dhufanii jiraatanii yoo barbaadan immoo yeroodhuma dhaabbataatiif akka isaan biyya kana jiraatan ayyamatu kennamaafi ture. Ajajni inni kun kan inni hojiirra oolu warra biyyoota ja'an amma tuqaman kana yoo ta'e iyyuu warra biyya gara biraarraa iyyuu akkamittiin akka isaan dhufan akka xiinxalamu amma dhaabbatu kan jedhu ajajniin kenname garuu sirriidhumatti akka xiinxalamu kan jedhutu jira. Garuu biyyoota warra amma maqaa dhaaman ja'an kana keessaa dooktariin yookiin namni kompiitara hojjetu nama adda addaa yoo hin dhufa ta'e inni amma bitootessa 16 hin galu taanaani ammallee dhufuu hin danda'anii jechuudha jarri kun. Garuu ajaja isaanii kanarratti isa kanaan dura hin turre maalitti dabalanii State Departmentiin yookiin immoo Homeland Security qaamni lamaan kun walii galanii nama iyyataa gaafatu kana yoo dantaan biyyi kanaa in eegama ta'e eenyummaan nama kanaa qoratame case by case akka galuu danda'an kan jedhu amma tokko laaffisuu yaalaniiru warra ogeessa qaban kanaaf jecha. Obbo Israa'el Goobanaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa. Anaanis naafeeruu keetiif hedduu galatooma. Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a lammiiwwan Oromoos Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran dhiittaa mirga dhala namaa mootummaan Itoophiyaa geggeessaa jira jedhan balaaleffachuudhaan har'a Waashingtan DC keessatti hiriira geggeessaniiru. Abbaan alangaa federaalaa Dr. Mararaa Guddinaa akka hiikamaniif abukaatooleen isaanii gaaffiin dhiyeessan akka haalawwan seerarra taa'anii jiranitti fudhatama akka dhabu gaafate. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa Lidataa dhaddacha 19ffaan iyyannaa barreeffamaa dhiyeesseen torban darbe Dr. Mararaa Guddinaa wabiidhaan akka gadhiisaman dhimma isaanii ala taa'anii akka hordofan kan abukaatooleen isaanii gaafatan mormee oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa kanumaan xumurraa sagantaa booriitiin walitti deebinaa ammaaf kanuma jennaa sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa nagaatti.